Ethiopian Higher Education Institution Remedial Program 2015 Ethiopian Calendar. Videoon kun barattoota. Viidiyoo lammataa barattoota remediyaaliidhaaf qormaata Arsii Yuunivarsiitiitti bara 2015 dhiyaatedha. ይህ ቪዲዮ በ2015 ዓመተ ምህረት ለሬሜዲያል ተማሪዎች በአርሲ ዩኒቨርሲቲ የቀረበ የሬሜዲያል ፈተና ነው። barattoota viidiyoon kun barattoota bara 2016tti qormaata seensa yuunivarsiitii xumura barnoota sadarkaa lammaffaa dhaafis kan gargaaru ta'uu asumaan isiniif eeruun barbaade ተማሪዎች ለ2016 የ12ኛ ማጠናቀቂያ ፈተና ለሚፈተኑትም ተማሪዎች ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ መሆኑን አስረግጬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ለዚህ በደንብ እንድትከታተሉኝና አብረን እንድናጠና ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። ጥየፈኖ ኬሰን ቶሮ ቪዲዮ ኬኛ ፊ ቻናሊ ኬኛ ወጅን ታሲሱዳን ቀየበና ኬሰኒtti cimtanii akka milkoomtan asumaan hawwiikooti. Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. When is the sun overhead at the Tropic of Cancer? Naannoo Troopikii Kaansariitti aduun yoom sirriirra sammuu oolti? በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ፀሐይ በአናት ልክ የምትውለው መቼ ነው? ኤ ማርች 21 ቢ ዲሰምበር 21 ሲ ሰፕተምበር 22 ዲ ጁን 21 barattoota addunyaa heemisfeera kaabaa fi heemisfeera kibbaa jennee iddoo gurguddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Yeroo gannaa Itoophiyaadhaan dabalatee heemisfeera kaabaadhaaf aduun sirriirra sammuu kan isheen ooltu Juun, Julaay, Oogast hanga fulbaana 22. Yeroo aduun heemisfeera kaabaatti waqtii gannaa ji'a 3 waxabajjii, adoolessaa fi hagayya sirriirra sammuu ooltu heemisfeeruma kaabaa keessatti ITCZDnis aduu wajjin heemisfeera kaabaa yookiin Tropic of Cancer keessatti argamaa jechuudha. Yeroo kana biyyoota heemisfeera kaabaatti argaman Itoophiyaadhaan dabalatee halkan gabaabaa guyyaa dheeraa qabaatu jechuudha. Naannoo kanatti rooba guddaatu jiraata. Sababni isaa ITCZDnis naannoo heemisfeera kaabaa aduu wajjin jira waan ta'eedhaaf. Fulbaana 23 irraa jalqabdee aduun onkololeessa sadaasa naannoo ikkeetarii dhufti. Heemisfeera kaabaarraa gara heemisfeera kibbaatti yeroo shiifti gochuu jalqabdudha jechuudha. Kanaafuu naannoo kana turti jechuudha. Yoom waqtii birraa keessa. Waqtiin birraa ji'oota fulbaana, onkololeessaa fi sadaasa akkasumas ji'a muddee, amajjii fi guraandhala aduun heemisfeera kaabaa irraa fagaattee heemisfeera kibbaa naannoo Tropic of Capricorn keessatti argamti jechuudha. ITCZDnis aduu wajjin heemisfeera kibbaa keessatti kufa. Yeroo kana heemisfeerri kibbaa halkan gabaabaa guyyaa dheeraa qabaata. Heemisfeerri kaabaa ammoo guyyaa gabaabaa halkan dheeraa qabaata jechuudha. Naannoo Maarch, Eepiriilii fi Meeyitti aduun akkuma sila Septembar, Oktoobarii fi Noovembarii naannoo ikkeetarii turte asittis naannoo ikkeetariirra turti jechuudha. Yoona kana naannoowwan heemisfeera kaabaa rooba arfaasaa argatu. Halkanii fi guyyaan dheerinni isaan qaban wal qixa ta'a. Heemisfeera kaabaafis heemisfeera kibbaafis jechuudha. ተማሪዎች ፀሐይ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ማለትም በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ከሰኔ 21 ጀምራ ሐምሌ፣ ነሐሴ እስከ መስከረም 22 ድረስ በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ትቆያለች። የዚህን ጊዜ ITCZ ነፋሻማው ነፋስ በዚሁ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ይገኛል። በዚህን ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ የሚገኙ ሀገራት ከፍተኛ የዝናብ ጊዜ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይህም ክረምት ነው። እንዲሁም ፀሐይ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ በአናት ልክ በምትሆንበት ጊዜ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሀገራት ረጅም የቀን ሰዓትና አጭር የሌሊት ሰዓት ይኖራቸዋል። ከመስከረም 23 ልክ ጀምራ ጥቅምት እስከ ህዳር ድረስ ፀሐይ በኢኩዌተር አካባቢ ላይ ትገኛለች። የዚህን ጊዜ የጸደይ ዝናብ ይኖራል ማለት ነው። ከታህሳስ ጀምራ ጥር እስከ የካቲት ድረስ በጋ ይባላል። ፀሐይ በዚህን ጊዜ ከሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ርቃ በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ ውስጥ ትገኛለች። ITCZ is
A low atmospheric pressure zone formed by the convergence of the northwesterly wind and the southeasterly trade winds. Walitti bu'iinsa dhiibbaa atmosferaa xiqqaa keessatti kan uumamu ITCZ jedhama. ITCZ'n yeroo aduun iddoo ishee jijjiirrattu waliin jijjiirama. Sana jechuun yeroo aduun hemisfeera kaabaatti argamtu aduu wajjin hemisfeera kaabaatti argama. Yeroo aduun hemisfeera kaabaa irraa naannoo ikkeetariitti jijjiiramtu ITCZ'nis naannooma ikkeetariitti argama jechuudha. Akkasumas yeroo aduun hemisfeera kibbaatti argamtu ITCZ'nis iddoo isaa jijjiirratee hemisfeera kibbaa keessatti argama. Waxabajjii 21 irraa qabee ITCZ Intertropical Convergence Zone kan jennu naannoo ትሮፒክii ካንሰሪtti argama jechuudha. ITCZ ዝቅተኛ በሆነው በአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ኖርዝ ኢስተርሊ ትሬድ ዊንድ እና ሳውዝ ኢስተርሊ ትሬድ ዊንድ ሲጋጩ ITCZ ይፈጠራል። ITCZ ፀሐይ በምትገኝበት አካባቢ ላይ ይገኛል። ያም ማለት ፀሐይ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ በአናት ልክ ስትውል ITCZም በዛው በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ይገኛል። ፀሐይ በኢኩዌተር አካባቢ ላይ የምትቆይ ከሆነ ITCZም በዛው በኢኩዌተር አካባቢ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ፀሐይ ከሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ርቃ በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ የምትገኝ ከሆነ ITCZም በዛው በደቡብ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። Equatorial westerlies and equatorial easterlies dominate the region and causes for the summer rainfall with the wind blows from the Atlantic as well as from the Indian Ocean. Barattoota yeroo aduun hemisfeera kaabaa keessatti waxabajjii, adoolessaa fi hagayya siriira sammuu ooltu qilleensi jiidhinsa qabu equatorial westerlies kan jedhamu naannoo lixaa galoo galaana Atlaantikii irraa bubbisuudhaan roobni guddaan akka jiraatuu fi naannoowwan Itoophiyaa hundumti rooba akka argataniidhaaf kan taasisu equatorial westerly akkasumas easterlies jedhamu. Qilleensonni jiidhinsa qaban kuni galaana Atlaantikii fi galaana Indiyaan irraa ቡብሱ jechuudha. ተማሪዎች በክረምት ጊዜ ማለትም ፀሐይ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ በምትሆንበት ኢኳቶሪያል ዌስተርሊስ ኤንድ ኢስተርሊስ የሚባሉ ነፋሻማ አየሮች ከአትላንቲክ ውቅያኖስ እና ከኢንዲያ ውቅያኖስ ስለሚነፍሱ ኢትዮጵያን በሚመስሉ በክረምት ጊዜ ከባድ የሆነ የዝናብ ሁኔታ ይከሰታል። The northeast trade winds dominate the region in December. Only areas which are found to the coastal areas of Red Sea are expected to receive rainfall. naannoowwan galaana diimaatti dhiyaatanii argaman kanneen akka Affaarii fi Asaayittaa qofaatu rooba argata. Yoom waqtii bonaa jechuudha. December, January and February. Mudde, amajjii fi guraandhala naannoowwan iddoo galaana diimaatti dhiyaatantu rooba guddaa argata. በበጋ ጊዜ ፀሐይ በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ በአናት ልክ ስትውል ITCZ በደቡብ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ስለሚገኝ በቀይ ባህር ዳርቻዎች አካባቢ ላይ የሚገኙ እንደነ አፋር እንደነ አሳይታ ያሉ አካባቢዎች የበጋ ዝናብን ያገኛሉ። It is said to be a winter rainfall region. ማርች fi ሰፕተምበሪ keessa ITCZ'n naannoo ikkeetariitti argama. Yoo kana equatorial easterly trade winds prevails what? Moist from the Indian Ocean causes to the autumn and spring rainfalls. Roobni sila ibsa keessatti yeroo aduun naannoo ikkeetarii ooltu rooba birraa fi roobni arfaasaa jiraataa jenne sana asitti nuun dhugoomsaa jechuudha. Equatorial easterly trade wind'n naannoo galaana Indiyaa irraa bubbisuudhaan roobni arfaasaa fi birraa akka jiraatu taasisa. Yeroo kana naannoowwan Godee, Moyaalee, Jijjigaa fi Yaaballoon akkasumas Bayidhaaboon rooba akka argatan isaan taasisaa jechuudha. Equatorial easterlies በማርች እና በሰፕተምበር አካባቢ ላይ ኢኳቶሪያል ኢስተርሊስ ትሬድ ዊንድ በዚህን ጊዜ ከኢንዲያን ውቅያኖስ እርጥበታማው ንፋስ እርጥበቱን ይዞ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህም የበልግና የመኸር ዝናብ እንዲኖር ያደርጋል። በኢትዮጵያ ውስጥም ጎዴ፣ ሞያሌ፣ ጅግጅጋ፣ ያበሎና በይዳቦ ዝናብ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ማለት ነው። Barattoota kanaaf deebii sirrii kan ta'u
D June 21 ta'a jechuudha. Question number 2. One of the following natural region is relatively more developed than others. kanneen armaan gadii keessaa tokko kan caalaa kan guddatedha. ማሊን ዲነግዴዳን ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አንዱ ከሌሎቹ በተሻለ ሁኔታ ያደገ ክልል ነው። በምን? በኢኮኖሚያዊ እድገት ማለት ነው። ኤ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን፣ ቢ ትሮፒካል ሞንሱን፣ ሲ ቴምፕሬት ሪጅን፣ ዲ ዴዘርት ሪጅንስ። ቴምፕሬት ሪጅንስ a transitional zone which is found between the tropical zone and the frigid zone. It has a coniferous forest. A single species of plants are commonly found in the temperate region. This region generally more developed than other regions. Most of industries are found in temperate zone. Naannoon temperate baddaa giddu galeessa kan jennu naannoo ho'aa tirooppikii fi naannoo baddaa diilallaa'aa gidduutti argama. Naannoo kana keessatti biqilaa gosa tokkotu argama. Isaanis warreen koonii ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf muka gaattiraa yookiin muka tsidii, birbirsaa fi kanaaf kan kana fakkaatan. Naannoon tempereetii addunyaa irraa baay'ee kan fooyya'ee guddatedha. Sababni isaas indastiriiwwan gurguddoon hedduun naannoo kanatti baay'inaan argamu. Hojiin qonnaa baay'ee kan ammayyeeffamedha. Again, both growing of crops, rearing of animals, fishing is also carried with modern and scientific basis. This is true with fishing and forestry. ቴምፕሬት ዞን በሞቃቱ ክልል በትሮፒክ እና በቀዝቃዛማው ክልል በፖላር ኤሪያ መካከል የሚገኝ ነው። ይህ ክልል ላይ የሚገኙ ዛፎች አንድ አይነት ኮኒክ የሆኑ ዛፎች ይገኛሉ። ለምሳሌ እንደነ ጽድ አይነት ዛፎች ማለት ነው። ይህ ክልል ከሌሎቹ የአየር ክልል በተሻለ ያደገ ክልል ነው። ለምን? በጣም ግዙፍ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች በዚህ አካባቢ ላይ ስለሚገኙ፣ አግሪካልቸር ዳይቨርሲፋይድ ነው። በጣም ያደገ በተሻሻለ መልኩ የሚከናወን ስራ ነው። የእርሻ ስራ ማለት ነው። እርሻ ስንል ደግሞ ግሮዊንግ ኦፍ ክሮፕስ እህል መዝራት፣ እንዲሁም ደግሞ ሬሪንግ ኦፍ አኒማልስ ከብቶችን ማርባት፣ እንዲሁም ፊሽንግ እና ፎረስተሪ አሳ እርባታና ደን ልማት በደንብ በሳይንሳዊና በዘመናዊ መልኩ የሚከናወኑ ኢኮኖሚያዊ ስራዎች ናቸው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ኩዌስችን ነምበር 3. Sheep and a goat feeds on grasses and other plants. Fox and hyena feed onto sheep and a goat. Which of these is the role of sheep and a goat in this ecosystem? A. Producers. B. Carnivores. C. Decomposers. D. Herbivores. The answer is herbivores. Herbivores are the primary consumers, which are animals that feed plants and grasses. Herbivores kan jennu primary consumer ta'anii biqiloota kanneen sooratan, biqilootaa fi baala kan sooratan jechuudha. Carnivores kan jennu ammoo bineeldota biroo nyaatan jechuudha. Kanneen akka waraabessaa, kanneen akka leencaa. Herbivores የምንላቸው ፕሮዲውሰር የሆኑ ሳርና እጽዋትን የሚመገቡ ሲሆኑ ካርኒቨርስ የምንላቸው ደግሞ ስጋ በሎች ናቸው። ወረፎኛቶቹ ካርኒቨርሲን ወረፎኛቱ kanneen akka leencaa እንደና አንበሳ ያሉ አራዊቶች። ኦምኒቨርስ የምንላቸው ሁለቱንም የሚበሉ ሳርም የሚበሉ ስጋም የሚበሉ they feed plants and other animals. bineeldonni margaa fi foon nyaatan ኦምኒቨርስ jedhamu. For example, saree እንደነ ውሻ አይጥ እና የመሳሰሉ። Question number 4. Which one is the smallest region in terms of its territorial size? A. South Africa. B. Eastern Africa. C. Central Africa. D. Western Africa. kanneen armaan gadii keessaa bal'ina xiqqaa kan qabu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ዝቅተኛ ስፋት ያለው የቱ ነው? Northern Africa is the largest region in terms of area, while Central Africa is the second largest region. Eastern Africa is the third largest, but Southern Africa is the smallest region in continent. The answer is A. Southern Africa. Question number 5. What major geologic event took place in Africa during the Mesozoic era?
A. Formation of coal. B. Formation of Mediterranean Sea. C. Formation of many volcanic mountains. D. Formation of sedimentary rocks. kanneen armaan gadii keessaa raawwii isa kamiitu yeroo ሜሶዞይክ keessa ta'edha? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት በሜሶዞይክ ኤራ ጊዜ የተከሰተው ክስተት የቱ ነው? ፕሪካምብሪያን ኤራ kan jennu bara ቢሊየን 4.5 irraa jalqabee hanga ሚሊየን 600 kan jirudha. ፕሪካምብሪያን ኤራ የምንለው ከ4.5 ቢሊየን ዓመታት ጀምሮ እስከ 600 ሚሊየን ባለፉት ዓመታት የነበረ ክፍለ ጊዜ ነው። yeroo kanatti formation of basement complex rock like that of igneous rocks where takes places. Another orogenesis, the process of mountain formation. adeemsa gaarreen uumamuu fi dhagaa baqqorrii yookiin igneous rock kan jedhamutu uumame jechuudha. ከእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የተነሳ የባልጮት ድንጋይ እና ተራራ የሚፈጠርበት ሂደት የነበረበት ጊዜ ነው ፕሪካምብሪያን ኤራ። ፓሊዮዞይክ ኤራ the era which is known between 600 million up to 250 million years ago. In this era, series of denudation and the peneplanation was takes place. Siggachuun lafaa ture naannoo kana keessatti peneplanation sirraachuun lafaas tureera jechuudha. የመሬት መንሸራተትና የመሬት መስተካከሎች ነበሩ በፓሊዮዞይክ ኤራ ጊዜ። ሌላ there was heavy erosion ሎላ ጉዳን ture ትልቅ ጎርፍ ነበረ። formation of coal, formation of inselbergs where takes place during the Paleozoic era. Mesozoic era is the era which is categorized between 250 to 17 million years ago. ሚሊየን 250 hanga ሚሊየን 70 gidduutti kan ture Mesozoic era jedhama. Mesozoic eraan yeroowwan sadii qaba yookiin pareediiwwan sadii qaba. ሶስት ክፍለ ጊዜያት አሉት Mesozoic era. These are the Triassic period, the Jurassic period and the Cretaceous period. yeroo Triassicitti tokko sababa humna keessa lafaatiin lafti dhidhimeera. Transgression of the sea with today's Somali. Galaanni gara Somaalii har'aatitti akkasumas gara kibba bahaa Itoophiyaatitti gar tokkotti kan godaane transgress yeroo inni ta'e yeroo Triassic period Mesozoic era keessadha. Another, the oldest sedimentary rock known as Addigrat sandstone was formed. Dhagaan umurii dheeraa qabaatu Addigrat sandstone kan jedhamus kan inni uumame bara Mesozoic era keessa Triassic period keessatti jechuudha. በትራሲክ ክፍለ ጊዜ በሜሶዞይክ ኤራ ላይ በጣም የቆየ ያረጀ አለት አዲግራት ሳንድስቶን የሚባል ተፈጥሯል። ጁራሲክ ፔሪድ the transgression of the sea was continued into the northwest direction. Transgression of the sea gara northwest itti fufeera. Another sedimentary rock known as intalo limestone was formed. intalo limestone kan jedhamu dhagaan sedimentary kan biraan uumameera. Panja was again broken into the Laurasia and the Gondwana land. During the Cretaceous period, the land mass began to rise and so the sea started to regress towards the southeast. Youngest sedimentary rock known as Upper Sandstone was formed. The huge reptile known as dinosaur was disappeared. Bineeldi hoosifata guddaan addunyaarra ture dinosaur kan jedhamu yeroo itti badeedha. Cretaceous period Mesozoic era jechuudha. Mammals, birds and flowering plants are emerged. Simbirroowwan hoosifattoonnii fi biqiloonni abaaboo qaban yeroon isaanitti emerge ta'an qaama lafaa irratti mul'atan በገጸ ምድር ላይ አጥቢ እንስሳት አዕዋፋት አበባ ያላቸው እጽዋት የታዩበት ክፍለ ጊዜ ክሬታሺየስ ክፍለ ጊዜ ይባላል በሜሶዞይክ ኤራ ጊዜ። ሜሶዞይክ ኤራን ሚሊየን 70 irraa jalqabee hanga har'aatti kan jiru kan dabalatudha. Kunis pareediiwwan lama qaba. The tertiary period and the quaternary period. Tertiary period ሚሊየን 70 hanga ሚሊየን 2 waggoottan darban keessatti kan hammatamudha. Yeroo kanatti ta'iiwwan ta'an tokko uumama ጋሬን ኤሪትሪያ የኤርትራ ተራራማ አካባቢዎች መፈጠር የተከሰቱበት ነው። ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ሰሜን ምዕራብ ተራራማዎች የተፈጠሩበት ነው። ጋሬን ካበሊታ ኢትዮጵያ ከነኒት ኡመማይዳ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድስ ጋሬን ኪበባ ኢትዮጵያ ፕላቶውን ሶማሊ የሶማሊ ፕላቶዎች ግሬትስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ዌር ቴክስ ፕሌስ ዱሪንግ ዚስ ዋን ሱሉለ ቂንጣማ ባህ አፍሪካ ፊ ሱሉለ ጉዳ ኢትዮጵያ ከኑመን የሮ ሴኖዞይክ ኤራ keessa jechuudha. Quaternary period kan jennu miiliyoona lamaatii hanga har'aatti kan jiru ni dabalata. Yeroo kanatti Afar Forest mountains were formed. Active volcanic eruptions were formed especially Ertalee and Fantaalee in Afar.
The dormant volcanic mountains of Fantale in eastern Oromia were formed. The extensive lava flow or field of Matahara where takes place. Modern man was evolved. Namni ammayyaan kan ittiin mul'ate qaama lafaarratti kan inni mul'ate yeroo quaternary period keessa ዘመናዊው ሰው በምድር ላይ የታየበት ክፍለ ጊዜ ነው። quaternary period ሴኖዞይክ ኤራ ፎርሜሽን ኦፍ ሜዲትራኒያን ሲ የሜዲትራኒያን ውቅያኖሶች እየተሰሩበት ገላንኒ ሜዲትራኒያኒ የረቱ ኡመም ፎርሜሽን ኦፍ ሬድ ሲ ገላንኒ ዲማ akkasumas galoo galaana ኤደን kanneen itti uumamanii bara ሴኖዞይክ ኤራ quaternary period keessa jechuudha. Kanaaf deebii kan ta'u መልስ የሚሆነው formation of sedimentary rocks D. Question number 6. A point where a strong river cuts into the courses of another weak river during river capture is called A. spur, B. elbow of capture, C. reverse drainage, D. wind gap. Elbow of capture is formed when the strong river cuts into the course of river in another weak rivers. So they will be actual. Question number 7. Of the following, one is the situation that do not cause the formation of river courses. Which one is it? Kanneen armaan gadii keessaa tokko uumama river capture ሲዳፍ sababan ta'u kamii? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አንዱ ለሪቨር ካፕቸር መፈጠር ምክንያት አይሆንም። የቱ ነው? A. The rock on the side of the victim river is softer. B. When the heavy rainfall falls on the Pirates River sides of the watershed. C. When the Pirates River has a gentler course and erodes its course. D. When the watershed consists of very low ground. River capture is formed when the side of the victim river is softer. It is also formed when the heavy rainfall falls on the Pirates River side of the watershed. Formed when the Pirates River has a steeper courses and erodes its courses. When the watershed consisted of very low grounds. Kanaafuu deebiin keenya sii ta'a jechuudha. Maaltu akka deebiin keenya sii ta'u taasise? It says the gentler but it is a steeper. Gentler ነው የምለው ግን steeper ነው። steeper ሆኖ ቢሆን እሱም ለመፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። Question number 8. Which of the following desert is relatively cooler than others? Gammoojjiiwwan armaan gadii keessaa kanneen biroo caalaa qabbanaa'aa kan ta'e kami? A. The Sahara, B. The Kalahari, C. Atacama, D. Sina Baraha. D. Sina Desert. The Kalahari Desert has a relatively cooler temperature due to it is found on the south of cold Benguela ocean currents. But the Sahara is the largest desert in the world and also has highest temperature. Kanaaf deebii keenya kan ta'u Kalahariin baay'ee qabbanaa'aadha kanneen biroo caalaa jechuudha. Sababni isaas kibba Benguela irratti kan argamu waan ta'eedhaaf. Question number 9. Which one is primarily used to gather population data from the segment of a whole population? Kanneen armaan gadii keessaa odeeffannoo uummataa qaama muraasa irraa funaannachuudhaaf kan gargaaru kan ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ህዝባዊ መረጃን ከተወሰኑ ህዝብ ለመልቀም የሚረዳን የቱ ነው? A. Diverse records, B. Vital registrations, C. Sample survey, D. Census. Sample survey is used to gather data from a part of a whole. Question number 10. Which region of Africa lies both in northern and southern hemisphere? qaama Afrikaa kamtu ሄሚስፌራ ካባ fi ሄሚስፌራ ኪባ keessatti argama? የትኛው የአፍሪካ አካል በሰሜናዊና በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ይገኛል? A. ሳውዘርን አፍሪካ፣ B. ኖርዘርን አፍሪካ፣ C. ኢስተርን አፍሪካ፣ D. ወስተርን አፍሪካ። ኢስተርን አፍሪካን giddugala kaaba Afrikaa fi kibba Afrikaa irratti argama. ምስራቅ አፍሪካ በሁለቱም ለምሳሌ ኬንያ በደቡባዊ እንዲሁም ደግሞ ኤርትራ በሰሜናዊ አፍሪካ ኦር ንፍቀ ክበብ ላይ ይገኛሉ። ሶ ኢስተርን አፍሪካ ኢዝ። Question number 11.
which measures of soil conservation should be widely used against the soil erosion in arid and semi-arid areas of the world or the whole. Kanneen armaan gadii keessaa dhiqama biyyee naannoo gammoojjii fi walakkaa gammoojjii baha Afrikaatti ta'u ittisuudhaaf kan gargaaru kan A. Shelter belt, B. Intercropping, C. Check dams, D. Terracing. Shelter belt jechuun biqiloota hiriiraan gammoojjii naannoo qilleensi hamaan jiru keessatti dhaabuu jechuudha. Intercroppingin immoo biqiloota gosa adda addaa facaasuu dhaabuu jechuudha. Fakkeenyaaf boqqolloo boloqqee wajjin yookiin biqiloota gaggabaaboo boqqolloon hojjaan isaa dheerina waan qabuudhaaf boqqolloo irraa immoo gara lafaatti kanneen aannan dhiqama biyyee ittisuu kan danda'an hojjaa gaggabaaboo qaban dhaabuudha. Check dams dhiqama biyyee lolaa guddaadhaan bishaan guddaadhaan geejjibamee deemu ittisuudhaaf. Terracing gaara irraa lolaa bu'u biyyee baatee akka hin deemneedhaaf faallaa yaa'insa lolaa sanaatiin lafa tarees gochuu fakkeenyaaf akka uummata koonsoo jechuudha. Shelter belt ማለት ዛፎችን በረድፍ በበረሃማው አካባቢ አውሎ ንፋስ በሚያይልባቸው አካባቢዎች መትከል ማለት ነው። ኢንተርክሮፒንግ የተለያዩ አዝርቶችን አንድ ላይ መዝራት። ቼክ ዳምስ ማለት ደግሞ ትልቅ የሆነ ጎርፍ ሰፊ የሆነ አፈር ተሸክሞ የሚሄደውን ለማስቀረት አፈሩን ለማስቀረት የሚሰራ ግድብ ነው። ተሬሲንግ ከዳገት አሊያም ደግሞ ከአቀበታማው አካባቢ ላይ በጎርፍ ተጭነው የሚሄዱ አፈሮችን ለማስቀረት በጎርፉ በተቃራኒ ሁኔታ ላይ እርሻን ማረስ አሊያም ደግሞ መደብ መስራት። ተሬሲንግ ማለት መደብ መስራት መደብ ይወጀቹ። A is the correct answer. Question number 12. In what ways does the presence of waterfalls, rapids, and the steep courses of rivers tend to mainly benefit the socio-economic aspect of the continent? A. By generating hydroelectricity. B. By creating conducive environment for fishing. C. By encouraging irrigation. D. By facilitating water transport. Barattoota bishaan gaara irraa ariitii guddaadhaan saffisaan gadi bu'u kan inni gargaaru tarbaayinii sochoosuufidha. Tarbaayiniin socho'aa taanaan ሃይድሮኤሌክትሪክ ጄኔሬሽንን እንጅራታ jechuudha. ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ትልቅ ጅረት ያለው ከተራራማው አካባቢ ተሽቀንጥሮ የሚወርደው ፏፏቴ ያለው ውሃ ለኢኮኖሚያዊ እድገት ዘርፍ የሚጠቅመው ተርባይንን ለማንቀሳቀስ ነው። ተርባይን የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሃይድሮኤሌክትሪክሲቲ ለኃይል ማመንጫነት ይጠቅመናል ማለት ነው። ከናፍ ኤሌክትሪክ መዲሲሱudhaaf gargaara. Creating conducive environment for fishing no. Qurxummii horsiisuu hin danda'amu. Maaliif bishaan sun ispiidii qaba yookiin saffisa guddaa qaba, vooliimii guddaa qaba, baatee haree fuudheetu deema jechuudha. Qurxummiileen achi keessatti ወረሩ danda'an አሳ ማርባት አይቻልም። ምክንያቱም ውሃው ከፍተኛ ጅረት አለው፣ በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሚወርደው። ስለዚህ ይዟቸው ወደ ሌላ ወደ ዝቅተኛው የመሬት አቀማመጥ ይዟቸው ካልሄደ በስተቀር እዚህ አካባቢ ላይ አሳ ማርባት አይቻልም። ኢንካሬጂንግ ዘ ኢሪጌሽን qonna gargaaruu hin danda'u. Qonna bonee yookaan qonna jallisii gargaaruu hin danda'u. Sababni isaas saffisa guddaa waan qabuudhaaf biyyee haxaa'ee dhiqee fuudhee deema waan ta'eedhaaf afarin xargoo አጥቦ ይዞ ለመሄድ ስለሚችል ለመስኖ ልማት አይውልም። ዲ ፋሲሊቴቲንግ ወተር ትራንስፖርት geejjiba bishaaniifis hin ta'u. Sababni isaas bidiruu keenya humnaan nu jalaa fuudhee deemuu danda'a waan ta'eef ታንኳችንን ይዞብን ሊሄድ ስለሚችል ለዚህም ለውሃ ትራንስፖርትም አይውልም። Question number 13. Which of the following does not characterizes the equatorial climate region? kanneen armaan gadii keessaa amala qilleensa naannoo ኢኩዌተሪ kan hin taane kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የኢኩዌተር የአየር ሁኔታ ጸባይ ያልሆነው የቱ ነው? A. High angle of the sun through the year. B. High mean monthly and mean annual temperature. C. Low daily and low annual ranges of temperature. D. High total annual rainfall. Kanaaf amala naannoo ኢኩዌተሪ kan hin ta'in low daily and low annual ranges of kan jedhudha. Here it is high daily and low annual ranges of temperature. Question number 14. A type of economic activity requires higher levels of education than the others is gosa diinagdee ta'ee sadarkaa barnoota guddaa kan barbaadu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ሆኖ ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ የሚፈልገው የቱ ነው? A. Primary economic activity. B. Tertiary economic activities.
C. Secondary economic activities. D. Quaternary economic activities. Here, a type of economic activities required higher level of education than others is 1. Culinary activities. This involves executive decision makers. So it needs higher level of education. Quaternary activities. The fourth. Sadarkaa arfaffaarratti quaternary. Culinaryin shanaffaadha. Quaternaryin arfaffaadha. It includes odeeffannoo, qorannoo, bulchiinsa እነዚህን ያካትታቸዋል። መረጃን፣ ጥናታዊ ጽሑፍን፣ ማኔጅመንትን የሚያካትት ነው። ኳተርነሪ አክቲቪቲ የምንለው በአራተኛ ደረጃ ላይ ያለው። ተሪሸሪ ሶስተኛ ደረጃ sadarkaa sadaffaarratti kan argamu. It needs retailer እነዚህ ሱቅ ለሱቅ እየዞሩ ከፋብሪካ ተቀብለው የሚነግዱ ነጋዴዎች። ሆልሴለርስ ትሬድ ንግድ ደልደል። ኮሚኒኬሽን ሳብቁነምቲ personal and professional services. These are known as what? The tertiary activities, economic activities. What is tertiary economic activity? Secondary activities, including manufacturing, construction, and power production. ሳንኩን ድርካ አርፋፋርት ከኔን አርገመኒዳ ጉዳይ ረገረ ጥቃት ጭቆቲ ከትልቁ ወደ ትንሹ ስንሄድ አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ነው። ማኑፋክቸሪንግ ለምሳሌ የእርሻ ምርትን ወደ ፋብሪካ አስገብተን ዱቄት፣ ዳቦ እና የመሳሰሉትን ማግኘት ማለት ነው። የቆዳ ውጤት ቆዳና የቆዳ ውጤት ቡአወን ካልኤፊ ቡአወን ካልኤራ አርገመን ኦሚሻ ቆና ኦሚሻ sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Okay, construction ijaarsa yoo ilaaltan mukaan ijaarama yookiin sibiilaan ijaarama. Sibiilli maaliin dhufa? Albuuda qotuudhaan lafa keessaa baasuudhaan kan dhufudha. Manufacturing gaafa jennu oomisha ijaarsa manaa yoo ilaaltan mukaan, sibiilaan, simintoodhaan, dhagaadhaan ijaarama again. Okay, kanaaf secondary economic activity keessatti qoodama jechuudha. Primary economic activities warri jennu wanti hundeeffamanidha yookiin qabeenya uumamaa irratti xiyyeeffatanidha. በተፈጥሮ ሀብት ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ ናቸው። ለምሳሌ አግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ ኦሚሻ ቆና፣ የእርሻ ምርት፣ ጋዘሪንግ በመልቀም ሊሆን ይችላል። አጌን ኤክስትራክቲቭ ኢንዱስትሪስ ማዕድን ማውጣት፣ የማዕድን ቁፋሮ፣ አልቡደ ቆቱ ፊከና ፈንገና ፈካታን ተው ደንዳ። So from these choices the highest level of economic activity that needs high level of education is quaternary. Quinary neto jiraate ta'e quinary tuta. Question number 16. Which country of Africa is the leading producer of bauxite? Kutaa biyya Afrikaa keessaa oomisha bauxiteetiin kan beekamu kan A. Gabon, B. Guinea, C. Ghana, D. Gambia. Barattoota bauxite yookiin albuuda alumineemiitiin biyyoonni Afrikaa beekaman Gaanaa, Guyaanaa ፊ ቬኔዙዌላ ፋዳ። ተማሪዎች በአሉሚኒየም ማዕድን ወይም በቦክሳይት ኦር የሚታወቁ የአፍሪካ ሀገራት ጋና፣ ጉያና እና ቬኔዙዌላ ናቸው። በፔትሮሊየም የሚታወቁ የአፍሪካ ሀገራት ኦሚሻ ፔትሮሊየም ቢዮን አፍሪካ ቤከመን ናይጄሪያ፣ ቬኔዙዌላ ፊ ኢንዶኔዥያ። አይረኒዳን ቢዮን ቤከመን አሞ ላይቤሪያ ፋ ታኡ ጀቹudha. ከናፍ ዴቢ keenya kan ta'u ጋና kan jedhu ta'a. Gaaffii 17ffaa. All of the following are true about primary economic activities except kanneen armaan gadii keessaa hunduu waa'ee oomisha sadarkaa tokkoffaa ilaallatee sirriidha. Tokkorraa kan hafe ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ሁሉም ስለ ፕራይመሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ አስመልክቶ ሁሉም ትክክል ነው ከአንዱ በስተቀር። A focuses on production of semi-finished products. B focuses on the extraction of natural resources. C. Environmentally sensitive. D. Involved in the production of raw materials. Okay, so primary economic activities involves the production of raw materials. Yes. C. Environmentally they are sensitive. True. They focus on extraction of natural resources. Yes. Mining activities focuses on production of semi-finished products. No. So A is semi-finished product jechuun oomisha raawwii walakkeessaa qaban irratti xiyyeeffata jechuudha. So it is not. Question number
18. One of the following best describes the indirect use of natural vegetation. Which one is? Vegetations are normally known with having direct and indirect uses or advantages, profits. Bosonni faayidaa kallattii fi alkallattii ta'e qaba. Kanaaf faayidaa alkallattii bosonaa kan ta'e isa kamidhaadha? ቀጥተኛ ያልሆነ የደን ልማት ጥቅም የሆነው የቱ ነው? ኤ ሰርቪስ አስ ኤ ሶርስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሎ ማቴሪያልስ። የስ ዚስ ኢዝ ዘ ዳይሬክት። ዛፎችን እንቆርጣለን፣ ከዛን እንጭናለን፣ ወደ ፋብሪካ መውሰድ በቀጥታ ስናለማም ለዚህ ዓላማ ብለን ማልማት እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ኢን ኤሪያስ ኦፍ ዘ ኮኒፈረስ ፎረስት ሪጅንስ ቴምፕሬት ዞን ናኖ ቴምፕሬት ዞኒtti bosonoomisuu hin jiraata jechuudha. Laambarmantis xaawulaa oomishuudhaaf, chuppudii oomishuudhaaf, galteewwan gosa adda addaadhaaf. So this is the direct. Serve as a source of energy. Yes. Bosona ciranii, mukkeewwan ciranii qoraan irraa argachuudhaaf, boba'aa irraa argachuudhaaf. It is the direct. Serve as a source of constructional materials. Mukkeewwaniin kan dhaabnu faayidaa ijaarsa manaatiif ta'uu danda'a. Kanaaf kunis maalidha? ዘ ዳይሬክት። ዛፎችን የምንተክለው ቤት ልንሰራበት፣ ሌላም ኮንስትራክሽናል ማቴሪያሎችን ልናፋጥንበት ሊሆን ይችላል። ቀጥተኛ ጥቅሙ ነው ማለት ነው። ዘ ኢንዳይሬክት ሰርቭ አስ ኤ ሃቢታት ፎር ዋይልድ አኒማልስ። የዱር አራዊቶች ይኑሩበት ብለን ዛፍን የምናለማ አይደለም፣ አለም ደግሞ ደንን የምናለማ አይደለም። bineeldonni bosonaa keessaa jiraatan mana haa ta'uu fi iddoo jireenya isaanii haa ta'u jennee kan dhaabnuu fi miti. This is the indirect. The indirect. Okay. Keeping the erosion of the soil is also the indirect. Dhiqama biyyee ittisuudhaaf inni jedhu indirect use of vegetation dha jechuudha. So D is the answer. Question number 19. One of the following is not true about general objective of population policy of Ethiopia. Kanneen armaan gadii keessaa tokko waa'ee ፖሊሲ uummata ኢትዮጵያ ላlatee sirrii miti jedha. ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አንዱ የኢትዮጵያን ህዝባዊ ፖሊሲ አስመልክቶ ትክክል አይደለም። A. Developing population programs designed merely for female. B. Reducing the rate of rural to urban migration. C. Closing the gap between high population growth and low economic productivity. D. Facilitating research programs in reproductive health. Kanaaf amala poolisii uummata Itoophiyaa kan hin ta'in isa shamarran qofa irratti xiyyeeffatu kana jechuudha. በሴቶች ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገው አይደለም። ህዝባዊ ፖሊሲ አይደለም። ኦኬ ዴቨሎፒንግ ፖፑሌሽን ፕሮግራምስ ዲዛይንድ ፎር ሜርሊ ለብቻ ለሴቶች ብቻ ነው የምለው but it is not only female based. Okay, this is the correct answer. Question number 20. An economic system in which basic economic questions answered by the group of planners is sistema ኢኮኖሚ ta'ee gaaffiiwwan ኢኮኖሚ garee karoora baafataniin kan deebi'u isa kamidha? ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ሆኖ ዓላማ ባወጡት የሚመለሰው ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ የቱ ነው? ኤ ኮመንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ቢ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ሲ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ዲ ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም። barattoota garee warra karoorseen maal oomishna, eenyuuf oomishna, akkamitti oomishna warra jedhuun kan deebiin deebi'u yoo ta'e inni sun ኮመንድ ኢኮኖሚክ ሲስተሚidha። ገበያ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ምን ላምርት፣ እንዴት ላምርት፣ ለማን ላምርት፣ መቼ ላምርት፣ በምን ላምርት ብለው በሚያቅዱት አምራቾች የሚመለስ ከሆነ ኮመንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። ኮመንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኦኬ where I produce, what I produce, for whom I produce, and by how much I sell, to whom I sell, what I bought, from whom I bought are answered by the market or free market economic system. In a free market economic system, both the buyers and the sellers have equal opportunities. Gabaablisaa yookiin market economic system keessatti inni oomishes inni bitus mirga wal fakkaatu qabu jechuudha. Gatiin isaanii kan isaan murteeffatan waliin jechuudha. Walii galteedhaan walitti gurguru. Okay. Traditional economic system is only a subsistence economic system. There is no
economic questions. Okay, mixed economic system. Here, the government and the individuals can take a decision, can make a decision.